hordoftoota TV kanaan nagaa Waaqayyoo biyya jirtan hundumaatti sinaa ga'u. Baga nagaadhaan dhuftanii attam jirtu nagaa keessanii yoo sagantaa keenya maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerraa nama kanammoo luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheeraa. Lubaa baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eeddan. Ameen ameen maqaa Waaqayyo bara baraan eebbifamuu Waaqayyo sanagaatti nu eegee nu geggeessee yeroo kanaan nu ga'eef galanni ulfinni haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gooftummaa isaa hin labsinaa. Yeroottis yeroo maleettis gooftummaa isaa hin labsamaa. Andarri lafaa waa'ee isaa hin dhaga'a. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Mee yeroo keenya Waaqayyootti dabarsinee laannaa hin kadhannaa. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa baay'ifnee guddifnee si galateeffanna. Galanni ulfinni hookubaan saganni illee siif haa ta'u nagaatti fayyaadhu. Hamaa hundumaa nurraa fageessitee hojii diinaa nurraa rukuttee yaa Waaqayyo humna keetiin jabina keetiin jireenyatti nu jiraachiftee namarraa nu gooteetta. Galanni ulfinni hookubaan saganni illee siif haa ta'u. Si galateeffanna galanni ulfinni kan siif ta'u yaa abbaa. Yeroo kana yaa abbaa nu laattee carraa kanaaf yaa gooftaa nutti dubbachuu jaallatte dubbii kee isa humna hojjetu of keessaa qabu nu erguu jaallatte maqaa gooftaa Yesuusiin bantii waaqaa nurratti banamee ibiddi hafuura qulqulluu garbicha kee tuqee yaada garaa keetii nutti mul'isuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Dubbiin kee yaa gooftaa humna hojjetu inni of keessaa qabu dubbiin kun lafa ga'ee hundumaatti seenaadha jijjiiramu maqaa gooftaa Yesuusiin. Dubbiin kun yaa Waaqayyo dukkana ibsaa dhukkubsataa fayyisaa. Dubbiin kun isa waaqni kuniif lafti kun ittiin ta'eedha. Dubbiin kun akkasumaan miti dubbii ulfina qabeessa. Golli tokkoo keenya iddoo rafne yaa Waaqayyo akka dammaqnu lafa jirru dubbii kanaan akka hubannu maqaa gooftaa Yesuusiin waan gochuun nuuf ta'u hundumaa dubbii kanaan yaa Waaqayyo akka hubannu maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa gooftaa afaan qabdaa hin dubbattaa. Nuis gurraati nuuf laatte qabna. Laphee ati nuuf laatte qabna. Nuu bani hin dhageenya jireenyaaf akka nuuf ta'uuf. Yaa Waaqayyo ati nu gargaari. Qilleensarra taa'ee lafarra taa'ee galaana keessa taa'ee lafa jala taa'ee summii isaa inni facaasu. Halkaniif guyyaa hammeenyaaf jal'ina kan hojjetu qaluufatuuf ajjeesuuf lafa kanarratti kan darbatame kan gatame ammas humna maqaa keetiin waraanamee gara Si'oolitti kan darbatame haa ta'u. Humna maqaa keetiin saba keerraa ifatamee gara Si'oolitti kan darbatame haa ta'u. Waaqayyo ati nu gidduutti ulfaadhu, ati nu gidduutti ol jedhi, nu immoo gadi jenna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Inni bara baraan gooftaadha. Ammas faarfannaadhaan waaqeffannaa gara faarfannaatti darbinaa. Sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Jaalala Waaqayyoon isin gaafannaa. Eebbifamaa hin waaqeffannaa. Anako ilaaltee natti hin geeddaramne. Jaalala na baata sin dadhabeen jenne. Asi achi ilaalee yeroo nabdii kutuu abdii jigaa dhaabdee jira jettaan kutuu. Eenyuunani wal si fakkeessa ree. Eenyuunani wal bukkeessi qabaa. Jiraachuu koomnaaf kadhi qaabustee. Situ qabsaa'ee naaf wal'aansoo jabaa. Eenyuunani wal si fakkeessa ree. Eenyuunani wal bukkeessi qabaa. Jiraachuu koomnaaf kadhi qaabustee. Situ qabsaa'ee naaf wal'aansoo jabaa. Kan akka keenyuree kan akka kee. Kan akka kee. Kan akka keenyuree kan akka kee. Adam kan kee.
Kana kake nyure kana kake kana kake kana kake nyure kana kake Adam kake Hojike tadaf male Nganama haramiti Halalas na fide Dan tako bastegati Akike na fejure Kangaran na fukubo Ke kanani onabe Simfida jetayabu Akike na fenyure Kangara na flukubo Ke kanani onabe Simfida jitayabu Jitanu tubde Kanstabdiko Kanke danome Jiramanako Kamdur sahime Kamiti asa Olman ke gofta Nadwe momsa Jalale ke tu Sammu ko darbe Jecha se ipsune Barbade dabe Jalale ke tu Sammu ko darbe Jecha se ipsune Barbade dabe Jalala ke tu Sammu ko darbe Jecha sibsune barbade dabe Jalala ke tu sammu ko darbe Jecha sibsune barbade dabe Jalala ke tu sammu ko darbe Jecha sibsune barbade dabe Tolli ke toragale sammu ko rawal kaba Kinde se mufyade jechan sifta unaba Onne ko rafidide obsanado wakange Jechate sujrare anura jalalake Argano ketimani Aburani gafduku Chabako gararigu Simale urmin kabu Hireko ofi bande Chabdenaf chabajaba Sifiye kanibafnemi Dafqa kengula qaba Ameen, ameen, ameen. Jaalalli isaa sammuu namaarra darbaa kan inni nuuf godhe maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u ijoollee kana Waaqayyo waaqarraa dachaa isaan eebbisu jechaa amma gara dubbii sagalee Waaqayyootti darbinaa lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaatti darbaa eebbifama. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo nu jiraachisee har'aanis nu ga'eera. Anis irra deebi'anii obbolootaan waaqeffachiisan daawwee isaa wajjin kan jiran hundumaa Waaqayyoo isaan haa eebbisu. Akkuma kanaa daawwattootaaf hordoftoota TV kanaan hojjettoota TV kanaan hunduma keessan akka jirtanitti Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Waaqayyo gaa nagaa nuuf kennee fayyaa nuuf kennee nu eegee nu akka isa waaqeffannu dubbii isaa akka dhageenyuuf immoo yeroo kana nuuf kenneera. Ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutti hin dubbatarras nu barsiisarras sagalee isaatiinidhaa keenyanii gaaffii keenyan deebisa. Waan gochuun nuuf ta'u nu hubachiisa. Dubbii isaa amantiidhaan haa fudhannu. Torban darbee lolatti jabaachuu
waan jedhu sagalee waaqayyo walii wajjin ilaaluu jalqabnee lola jabaachuu wallaansootti cimuu waa'ee lola hafuuraa wallaansoo amantii isa gaarii sanaa walii wajjin ilaalaa turre amanaan tokko erga gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya isaa godhatee fudhatee kaasee yeroo hundumaa lolarra akka jiru waraanarra akka jiru qabsoorra akka jiru beekuu qabasa jedhu walii wajjin ilaalaa turre yeroo baay'ee kan hin dagannu sakan lolarra akka jirruti wallaansoorra akka jirruti dagan kana dagachuun qabnu nuyi loltoota Kiristoos Yesuusidha isa jedhu sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalaa turre lolli kan nurraa dhaabatu waa sadiin dubbadha lolli kan nurraa dhaabatu yoo gooftaan dhufe yoo gara gooftaa dhanne yoo kanaachi yoo diinaan booji'amne diinaaf harka keenya yoo laanne malee amma gaafa gooftaan dhufutti amma gaafa gara gooftaa deemnutti amanaa dhugaa taanee jirra taanaan lolarra jirra wallaansoorra jirra kanaaf dammaquu qabna keessumaa bara kana keessa immoo lola hafuuraa kanatti wallaansoo amantii kanatti jabaachuu qabna isa jedhu waliin ilaalleera lolli keenya immoo namoota foon uffatanii wajjin miti sagalee waaqayyoo keessaa nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti jedha egaan namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti erga ta'ee lolli keenya eenyu wajjin wallaansoon keenya eenyu wajjin isa jedhu tuqaa tokkoffaa laallee turre tokkoffaa arras irra deebi'ee jaramulee guddisee kanan dubbachuu barbaadu isa kana lolli keenya seexanaa wajjin obbolootaa hubadhaa seexana isaa waan garagaraa dudduuba garee hojii isaa yaada isaa nama hojjechuus wajjin wallaansoo ol qaba amma ayyaana gidduu kana ayyaana akka biyyan keessa jiru kanaatti ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ayyaaneffanna Yihuudaadhaan maal jedhe waa gooftaani maaliif seexanni si keessa yaada kana kaa'e seexanni yaada isaa nama keessa kaa'a akka gooftaa dabarsee kennuuf akka inni gooftaa gurguruuf kan godhe yaada sana ala taa'ee lapheesaa keessa sammuusaa keessa garaasaa keessa darbatee kan buuse seexana kanaaf lolli keenya nama isa kam dudduuba isa jiru seexanaan lola seexanaan wallaansoo qabna kana warri lola hafuuraa wallaansoo amantii beekna jechuudha seexanni immoo yeroo baay'ee namoonni gurraattiidha qeensa qabdi kana fakkaatti sana fakkaatti jedhanii lafa qabu seexanni gurraacha duwwaa kan taa'e seexanni sagalee waaqayyoo dheengaddas dubbiseera amma sirra deebi'een dubbisa ati yaa ilma ganamaa jedha Isaayyaas isa akka bakkalcha barii ibsu attamitti bantii waaqaarraa gad darbatamtee ati inni saba gadi qabaa turte amma moo attamitti lafatti dabalamtee ati garaa kee keessatti gara bantii waaqaatti oliin nan ba'aa urjoota waaqarraa gararraas teessoo koo nan dhaabaa tulluu iddoo ol ga'ii isa dhuma gara bitaan nan ta'aa duumessoota ol fagoon olan ba'aa isa hundumaa gararraa jirus ofan fakkeessa jettu ati garuu iddoo lafa jalaatti hin darbatamtee qilillee keessatti gadi buute jedha ati yaa isa ilma ganamaa akka bakkalcha barii ibsituudha kanaaf lolli keenya seexana wajjin seexana isa kam arra isa kana wajjin ilaala seexana isa kam tokkoffaa seexana isa wallaalchifatu wajjin seexanni hin wallaalchifata seexanni of geeddaruu danda'a of jijjiiruu danda'a seexanni bifa garagaraan gara keenya dhufuu danda'a seexanni maaliif nu lola moo yoo jenne iddoo nu gadhiisisuu barbaada bakkuma nu gadhiisisuu barbaada waaqayyo wajjin walitti nu buusu waaqayyo wajjin gargar nu baasu barbaada kanaaf seexanni fokkiftuu duwwaa miti gurraattii duwwaa miti waan qeensa qabu duwwaa miti waan eegee qabu duwwaa miti jaran seexanni hin wallaalchifatu akkas jedha sagalee waaqayyoo Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 14 gubbaarraa akkas jedha sagalee waaqayyoo seexanniyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuuf kan nu dinqisiisu miti seexanni ergamaa ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatu yeroo tokko seexanni ergamoota ifaa fakkaatee yeroo nutti dhufu ergamoota waaqayyoo fakkaatee yeroo nutti dhufu jira
wallaalchifachuu danda'a, of geggeeddaruu danda'a seexanni. Hafuura waanta ta'e. Yeroo inni itti ergamaa ifaa fakkaatee dhufu jiraa jedha. Kanaaf seexana isa wajjiniin wallaansoo wal qabdu, isa wajjiniin wal lollu, isa wajjiniin wal falminu sirriitti beekuu qaba. Isa wallaalchifata seexanni obbolo. Of geggeeddara. Kana beekuu qabna. Yeroo tokko ayyaadadha. Mucaa tokko hafuurri hamaan baay'ee rakkise. Keessaa ba'uu dide. Yeroo dheeraa fudhate. Isa akkasii soomaaf sagadaan malee hin danda'amu jedheera gooftaa Yesuus iddoo tokkotti. Soomnee saganna turre giruppiidhaan soomnee saganna turre. Ganamaa kaasee amma galgalaatti kiyaa ba'uu dide. Umarratti mucaan tokko nu gidduutii ka'ee kutaa tokko dubbise. Sagalee tokko dubbise. Fannoo irratti fannifamee qullaa isin dhaabe jedhee yemmunni waa'ee fannifamuu Kiristoos Yesuus dubbisu iyyee keessaa ba'ee egaa ka'aa hin galateeffannaa hiikamteetti yemmuu nuun jennu obboloonni naannofnee kadhachaa turre. Gurbaan tokko jilbeenfatee maafi. Achuma jilbeenfatee hafe. Maayin miilla koo kanaa gaditu laashaa ta'e. Maaltu maal ta'e? Seexan amma ishee amma baatetu ituu darbaa jirtu miilla kootti buutee na cabsite darbitee nu galuu didee maal fakkaattennaan nooraa dibattee jirti. Nooraani biyya keenyaa beektu. Nooraan waan adii nooraa dibattee jirti nuun jedhe. Egaa seexanni hin wallaalchifataa. Bifa of wallaalchisu, bifa of geeddaru yeroo tokko ergamaa ifaa fakkaatee nutti dhufuu danda'a. Silas ayyaana kana keessa amma yeroo kana keessa Phexros keessa goreeyyuu gara Yesuus hin dhufe. Maal jedhee gooftaan Yesuus? Seexana nana turi na duraa. Yeroo tokko seexanni warruma filataman, warruma fo'aman, warruma jiru jedhan, warruma murtoosseedha jedhan keessaan yaada nutti fiduu danda'a. Nutti dhiyeessuu danda'a. Nu wallaalchisuuf, nu dogoggorsuuf, karaarraa nu kaachisuuf, Waaqayyo wajjin walitti nu buusuudha. Kanaaf lolli keenya eenyu wajjin? Seexana isa wallaalchifachuu danda'u. Of geggeeddaruu danda'u. Bifa isaa jijjiiruu danda'u. Kun sagalee Waaqayyooti jiran. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 mee waan isinitti agarsiisa. Iddoo sanatti wanta Phexros faa ta'an hojii ergamootaa boqonnaa 16. Mee dubbii Waaqayyoo kana dubbifna. Lakkoofsa 16 kaasee kutaa kana yemmuun dubbisu baay'ee sinnibba. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 kaasee Phaawulosiif Siilaas. Gaaf tokko nuyi gara iddoo kadhataatti utuu adeemaa jirru lafa kadhataa deemaa jiru. Xomboreen hafuura ooda dubbachiisu of keessatti qabdu tokko nutti dhuftee. Xomboreen hafuura ooda dubbachiisu qabdu tokko of keessatti qabdu nutti dhufteedha. Isheen ooda dubbachuutiin horii baay'ee gooftoota isheetiif hin galchittu. Isheen namoonni kun hojjetoota Waaqayyo Abbaati. Karaa fayyinaa isinitti mujettee iyyaa Phaawulos faa nu duukaa in adeemti turte. Mee ilaalaa. Gaaf tokko tunuun gara kadhataa dhaqaa jiru xomboreen hafuura ooda dubbachiisu of keessaa qabdu. Xomboreen kuni hafuura xibaaraa, hafuura toshaa, hafuura ooda dubbachiisu of keessaa qabdu. Kana dubbachuudhaan immoo gooftoota isheef galii gashiti. Biyyichaaf galii gashiti. Waaqayyo hafuura akkasii ammayyuu biyya kanarraa haa galagatu. Ameen. Hafuura ooda nama dubbachiisu, xibaar, tosh, moora. Kan ittiin galii argatan jiru. Kan ittiin jiraatan jiru. Kanuma kanaan lolla jiran. Maal jetti gaa? Wanti nama dhibu. Hafuurri of ooda dubbachiisu yeroo isaanii argitu isheen namoonni kuni hojjetoota Waaqayyo Abbaati. Karaa fayyinaatti mujettee iyyaa Phaawulos faa duukaa deemte. Waan isheen dubbattummaa waan sirrii hojjetoota Waaqayyooti. Karaa fayyinaa isinitti jetteetu iyyaa duukaa deemte.
ishee keessa kan jiru garuu maal afuramaan Phaawulos akkas godhe kanas guyyaa baay'ee goote Phaawulos garuu aaree itti galagalee afuurichaan maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ishee keessaa baatu sinabbooma jedhee afuuricha achumaan ishee keessaa baase. Hallelujah. Amen. Sinabbooma afuuri wallaalchisaa kun afuuri gowwomsaa kun afuuri sobaa kun waan dhugaa waan dubbattu kan fakkaatu waan sirrii kan dubbattu kan fakkaatu waan dhugaa waan dubbattu kan fakkaatu garuu afuuri sobaa kun sinabbooma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee yeroo tokko seexanii waan dhugaa fakkaachaa nutti dhufuu danda'a. Waan sirrii fakkaatee dhufuu danda'a. Afuura inni ittiin dubbatu beekuun barbaachisaa dhufu. Afuura inni ittiin dubbatu. Afuura isa keessa jiru. Ammayyuu afuurri ooda nama dubbachiisee galii biyyaaf gashisiisu kanarratti bobba'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin andaara lafa hundumaarraa kan kufiyaa ta'u. Amen. Hakuufu maqaa Yesuusiin. Kanaaf lolli keenya eenyu wajjin tokko jedheen nan kaa'ee seexana isa wallaalchifatu wajjin. Isa ergama ifa fakkaatu wajjin dammaqa obbolootaa, dammaqa obboloototaa, dammaqa kiristiyaanotaa kanarratti. Ergama ifa fakkaatee isa deemu. Garuu ergama ifa kan hin taane. Ergama ifa kan fakkaatu garuu ergama ifa kan hin taane kan nama wallaalchisu kan nama dogoggorsu kan nama karaarra nama kaachisu kan mana Waaqayyo keessa nama baasu kan booddeetti nama deebisu kan yaada Waaqayyo keessa nama baasu beekuu qabna. Waaqayyo afuura adda baasu isa akka kan Phaawulos nuuf laatu bara kana. Amen. Lammaffaa tokko lama jalatti kanan kaa'u lolli keenya seexana sakam seexana isa haxxee isa haxxee seexanni abshaal tooftaa akkatti gara namaa dhufu nama galaafatu iddootii nama kaachisu haxxeera seexan haxxeera jarana dammaqaa kanarratti hadammaqnu kanarratti namoota jalqabaa ilaamame Addaamii fi Hewaaniin akkamittan kan gara isaanii dhaqe waanuma isaaniif yaade fakkaatee waan isaaniif hoo'e fakkaatee afaanuma laaffifatee afaanuma mi'eeffateetu gara isaanii dhaqe akkas jedhe mataa miilla godhee miilla mataa godhee gara isaanii dhaqe dhuguma Waaqayyoo mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiru hundumaarraa hin nyaatinaa isiniin jedhe isa Waaqayyoon jenne jechaa dhufa. Dhuguma Waaqayyo muka iddoo kana jiru hundumaarraa nyaatinaa jedhe naan lakkeetti haasaa jalqabde yawa haasaa jalqabde lakki muka kana hundumaarraa nyaadhaa jedheera ishee walakkaa jirtu sanarraa hin nyaatinaa jedhe karaa argate jechuudha. Haxxummaa isaa argitu tooftaa isaa argitu akka inni itti seenee argitu balbala banate waanuma tokkoon itti ol seen lakkee kan hundumaarraa nyaadhaa sanarraa nyaatinaa nuun jedhe boqonnaa 3 keessatti argachuu dandeessu. Lakkee akkas miti yoo isin isarraa nyaattan akkasin taata waan beeku akka iji keessan bananee hamaaf gaarii adda baasu waan beekuuf malee inni barbaadu isa kana. Inni barbaadu isa kana. Dhugaa soba dhugaa godhee nutti dhufu. Seexana isa kamii wajjin oolan isa haxxeessan isa abshaalasan. Kanaaf Phaawulos amantoota warraa bara kakuu haaraa keessa jiraniinis akkas jedhe waan sodaadhaa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee akka gowwummaa koo saxinnaa akkanaan dandeessan nan hawwa eeyyee anaaf hin dandeessu ana akka durba amanamtuutti Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimachiisee waanan tureef akkuma Waaqayyo inaafu anis nan inaafa. Akkuma boofni haxxummaadhaan Hewaaniin gowwoomsite laasa kana akkuma boofni haxxummaadhaan Hewaaniin gowwoomsite yaanni keessan immoo karaarraa kaatee
Kiristoos isa garaa qulqullaadhaan of kennitan sanarraa galagaltu jedhee sodaadheera. Sodaan qaba. Akkuma bofni attummaadhaan Hewaaniin goomsite Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of laattan sanarraa galagaltu jedhee sodaan qaba. Seexanni haxxee Addaamiif Hewaaniin maal godhe? Qullaa buuse. Mana Waaqayyoo kee iddoo Waaqayyoo isaan kaa'eeti akka isaan ba'an godhe. Hewaaniin lol seexana isa haxxee. Seexana isa sobaa. Hin soba seexana. Hin soba abbaa sobaatiidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 irraa. Seexanni abbaa sobaati. Yeroo sobu immoo isa garaasaa keessaati soba. Hin soba seexana. Hin soba. Seexana isa haxxee isa soba namatti naqe. Isa soba namatti guute. Isa soba guddaattis, xinnaattis, beekaattis, wallaalaattis keessumaa warra baratanitti, warra siyaasaa kanatti isa sobatti naqee biyya goolu kanaan mormine. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti. Haxxummaa seexana haxxuudha seexana. Gara Yesuus Kiristoos isa haxxummaadhaan naqe. Akkeedha wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irraa dubbifannamee dubbiyan. Selaroon dubbisus natti tol. Dubbifannu dubbii Waaqayyoo haa beeknu jiran. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf jedha. Ilaala dubbiyan. Seexanaan qoramuudhaaf Yesuus hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Ela hafuura qulqulluutu seexanaan akka inni qoramuuf lafa onaatti geesse. Hafuurri qulqulluun pulpeetti duwwaatti nama geessu. Hafuurri qulqulluun waltajjii duwwaatti nama geessu. Hafuurri qulqulluun tajaajila duwwaatti nama geessu. Yeroo tokko hafuurri qulqulluun dhaqeetu seexanaa wajjin walitti nama geesse. Hin geesse. Inni guyyaa 40 halkan 40 erga soomee booddee yemmus inni isa qoru hin dhufe gaan isa qoru. Ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomichi jedhe. Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee kan jedhu caafamee jira. Amma waan inni dubbatu laala akka inni beela hin argee. Waan yaadeef hin fakkaatu. Waan ho'eef hin fakkaatu. Waan gaddeef hin fakkaatu. Waan garaa laafeef hin fakkaatu. Waan nu ho'e, waan nu gadde, waan nu yaade fakkaatee gara keenya dhufaam. Haxxeedhaam. Haxxeedhaam, abshaalaam, tooftaa beekaam. Akka inni beela'e bareedu buddeena dhagaa kana buddeenitti jijjiirannaan gooftaan akkas jedhe namni buddeen duwwaan hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee amma moo kan biraa fidi seexanni amma moo gara mana qulqullummaatti ol isa geesse fiittee gara mana qulqullummaa rasaa dhabachiisee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo taate kanarraa gad of darbadhu inni ergamoota isaa siif hin abboomaa miilla kee dhagaatti kan buunetti isaan harka irratti si baatu kan jedhu caafameera jedhe. Amma immoo xiqsii xaqqasuudhaan dhufe. Amma immoo kutaa macaafa qulqulluu keessaa ilaala kutaa macaafaas beekachuu. Sagalee Waaqayyoos beekachuu. Yoo fiittee kanarraa darbattee hoggattee ergamoonni isaa si eeguu jennaan Yesuus akkas jedhe. Yesuus garuu Waaqayyo goofticha garmaleen ergatiin kan jedhamu moo caafamee jira. Garmaleen ergatiin sadaffaa moo akkas jedhe. Amma immoo seexanni gaara tokkotti ol isa baasee mootummaa biyya lafa hundumaa ofiisaatti itti agarsiisee lafa dhooftee yoonaaf sagadde isaan kun hundinuu siif nan kennaa jedha. Amma moo ilaalaa waan biyya lafaa kanatti agarsiisa. Waan addunyaa kanatti agarsiisa. Waan addunyaa kana keessaa miidhagaa ta'e bareedaa ta'e kana itti agarsiiseetu kuftee yoonaa sagaddee isaan kana hundumaan siif kennaa. Argitu takka beelaan itti dhufe
takkamoo ergamootaan itti dhufees macaafa qulqulluu kee dubbisuudhaani amma immoo waan addunyaan kun qabdu hundumaa yoo siidhaadhe yoo kuftee naa sagaddee kana siif gananaan waaqayyo waaqa kee duwwaaf sagadi kan jedhu caafamee jira. Ameen. Maal barbaada seexanni kufnee akka nuti isaaf sagannu barbaada. Kanaaf immoo wanta inni hin goone hin jiru jiran yammaa ifa naqqaloo dingaa jenna. Dhugaadha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeenyu jabaachuu qabna. Seexanni haxxee. Kanaaf Phaawulos immoo Qorontos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gubbaarra akkas jedha. Akeeki seexanaa maal akka ta'e waan beeknuuf seexanni akka nun goyyomsineef kana goonaa. Akeeki isaa waaqayyo wajjin walitti nu buusu. Akeeki isaa mana waaqayyo keessaa nu baasu. Akeeki isaa yaada waaqayyo keessaa nu baasu. Kanaaf seexanaan mormuun, seexanaan loluun, seexanaan wallaansoo qabuun nu barbaachisa. Seexana sagamee jiru wallaansoo qabu. Waa lama duwwaa dabalee raawwadha. Tokko sadii seexana isa aarii qabu wajjin. Aarii qaba seexana. Boleessa, boleettii, obboloota, firoota ammayyuu dibata seexana aarsu waaqayyo waaqarraa nurratti dhangalaasu. Ameen. Hunduma keenya irratti lafa jirrutti. Ameen. Ameen. Hallelujah. Bara kana keessa lafa jirrutti iddoo jirrutti. Amma yeroo kana ko seexanni nutti haaraa jira. Oksaasaa himaa irra. Oksaasaa dubbachaa irra. Oksaasaa labaasaa irra. Akkaataa inni itti nama lolu, akkaataa inni itti iddoo nama gadhiisisu, akkaataa inni of duukaa nama buufatu isa alabaasaa jirra taanee waan taaneef nu lola. Kanaaf yeroo kana nutti haaraa nutti gammadaa jiran seenaa. Warra TV kana irra hojjettanis. Hallelujah. Ameen. Ammayyuu dibata seexana garaa gubu nan jedha laarra deebi'ee haa dhufee roobni waaqayyoo dibata diina gubu, dibata diina garaa gubu, seexana garaa gubu, hafuura hamaa garaa gubu waaqayyo waaqarraa anarrattis isinirrattis warra karaa kana nu dhaggeeffachaa jirtan hundumaa irratti kan dhangalaasee haa ta'u. Ameen. Gubaa seexana garaasaa maqaan isaa eebbifamu. Seexana garaan gubna seexana kam maaliif aaree jira seexanni yoo jettan maaliif aaree jira seexanni yoo jettani firdiin isa dhumaa isaaf kennamuuf yeroo gabaabaa akka qabu bareera seexanni. Ameen. Firdiin innumaa isaaf kennamuudha. Murtoon inni dhumaa isaaf kennamuudha. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Firdiin inni dhumaa, murtoon inni dhumaa isaaf kennamuudha. Seexanni yeroo gabaabaa akka qabu beeka. Kanaaf aarii qaba. Kanaaf aarii qaba seexanni. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 dubbifadhaa. Firdiin dhumaa isaaf laatamuudha. Isa dhumaa adabamuudha. Isa dhumaa iddoo isaaf qophaa'etti gadi bu'uudhaaf, gadi darbatamuudhaaf yeroo gabaabaa akka qabu beekan kanaan marata. Kanaan mukaaf jirmatti bu'aama. Kanaaf asii bachi hin fiigamu. Kanaaf asii bachi akka namoonni keenya jedhani akka saree maraatu, akka saree bataskaananitti godhata. Maaliif yeroo gabaabaa akka qabu bareeda. Yeroo muraasi akka saafate bareeda. Kanaafoo kophaa baduun barbaada. Ofaa baduu waan hin barbaanne baay'oota fudhatee, baay'oota qabatee, baay'oota dachaafatee, baay'oota of duukaa fudhatee baduu barbaada. Haloollu kan narraa eegama, sirraa eegama, nurraa eegama loltoota Kiristoos Yesuus. Ameen. Yeroo gabaabaa akka qabu beeka. Kanaafiti biyya keessattis biyya ambaattis karaa sanas karaa kanas maraachaa jira seetan. Neeraan amara kana waan gochaa jiru. Dhugaadha. Ani amma isin waan isin jettan hin beekwan. Namoonni waan isaan jedhan hin beekon. Amma erguma dhukkubni kun dhufeellee COVID-19 kana qofaan gara nama miiliyoonii 3 olitti. Kana maaltu gochaa jira? Waaqayyoon jedhan. Kun hojii diinaati. Kun hojii seexanaati. Yeroo malee kan nama kutu. Yeroo malee karaatti kan nama hambisu. Umurii namaa kan gabaabsu. Mana waaqayyoo
waaqayyo akka cufamu wanni qulqullummaa akka cufamu kan godhu kunoo biyya keenya keessatti immoo siyaasaan qabatee dhiiga kan dhangalaasu lubbuu kan balleessu biyya kan goolu jireenya kan mi'eessu waan inni goonen jiru haloon yeroon kun yeroo ribaa miti maaliif kana hundumaa gochaa jira yoo jennee yeroo gabaabaan akka isaaf hafe bareera aarii qaba sagalee waaqayyoon isinitti dubbachaa jira yaada koo miti meenan dubbisa hojii mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 dubbifanna walii wajjin boqonnaa 12 lakkoofsa 7 kaafnee hin dubbifna dubbii waaqayyoo mul'ata 12 lakkoofsa 7 kaasee nan dubbisa laa akkeedha kana booddees waaqa keessatti lolliin ka'ee waaqa keessatti Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sana illola Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee illola bineensi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa lola bineensichis ergamoota qabaa Mikaa'elis kan isa deeggaru qaba bineensicha mirkin argannu deebi'ees isaaf ergamoota isaaf waaqa keessatti iddoon hin argamneef waaqa irratti kun hin dhabe mirga waaqa irratti ammayyuu waaqayyo lafa irrattis mirga isa dhawwatu malee Ameen. bineensi guddichi jawween sun bofni bara durii inni daabuloos seexana jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu bara gara biyya lafaatti gadi darbatame ergamoonni isaas isaa wajjin gad darbataman inni waaqayyo dhagaa inni waaqa irratti mo'amee bineensi bara durii jawween jedhamu daabuloos suni ergamoota isaa wajjin nama wallaalchisuuf gara biyya lafaatti gad darbatame amma gad darbatanii jira ergamoota isaa wajjin isa kana wajjin wallaalchuu qabna isa kana wallagaa maqaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. haboo mucaanuuf kenname maqaa isa waaqa irratti lafa irratti haboo guutuu qabuun maqaa isa hojii isaa diiguudhaaf waaqa irraa mul'ate Ameen. jabaadhaan wantoota Yesuus jabaadhaa akkeedha ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokkon dhaga'e innis amma fayyinni aangooni mootummaan kan waaqa keenyaati aboonis kan masii ta'eera Ameen. Alako ilaalteen ittiin daramne jaalala na baataa sin dadhabeen jenne asi achi ilaalee yeroo nabdii kutuu abdii jigaa dhaabdee jira jettaan jituu Enyunani wal sifakeessare Enyunani wal bukkeessi qaba Jiraachuu koom nafka dhiigaa buustee Situ qabsaa'ee naaf wal'aansoo jabaa Enyunani wal sifakeessare Enyunani wal bukkeessi qaba Jiraachuu koom nafka dhiigaa buustee Situ qabsaa'ee naaf wal'aansoo jabaa Kan akka kee eenyure kan akka kee Kan akka kee Kan akka kee eenyure kan akka kee Addam kan kee Kana kake enyure kana kake kana kake kana kake enyure kana kake Adam kake
saddaaf malee nama har'aa miti halaalas na fidee daantaa koo baaste gatii akki kee naaf eenyure kan garaan naaf dhukkubu kee kanaan yoo naa ba'ee siin fidaa jecha yabbu akki kee naaf eenyure kan garaan naaf dhukkubu kee kanaan yoo naa ba'ee siin fidaa jecha yabbu jechaan utubdee kaasti abdii koo kan kee danoomee jiraa mana koo kam dursa himee kamitti aansaa oolmaan kee gooftaa na dhowee moobsaa jaalala keetu sammuu koo darbee jecha si ibsulee barbaadee dhabee jaalala keetu sammuu koo darbee jecha si ibsulee barbaadee dhabee. Itti fufaa lubaa bagana gaan dhuftanii waaqayyoos naa eebbisuu saba waaqayyoo dhiifama nu godhaa gargar nu duraa citee amma deebi'aniiru itti fufnaa eebbifamaa. Of kalchaa xinnoo gidduutti na baase egaa seexanni haareera jechuudha ammayyuu argitanii yeroo waa isaa dubbatanii na haaraa. Dhugaadha. Akkas jedha egaa yaa bantii waaqaa warri isa keessa jirtanis gammadaa yaa lafaa yaa galaanaa seexanni gara keessaniitu waan gadi bu'eef isiniif garuu wayyoo. Inni yeroo gabaabduu duwwaa waan qabuuf akka qabu waan beekuuf guddaa aareeraati. Lolli keenya seexana isa kamii wajjin? Seexana isa aarii qabu wajjin. Maal qaba? Yeroo gabaabaa akka qabu bareera. Obboleettii bari, obboleessaa habaru, obbolootaa habaru. Wanta amma addunyaa kanarratti ta'aa jiru ta'aa ilaalaa. Kana dudduuba kan jiru humna afuura hamaadha. Humna afuura xuraadha. Seexana. Maaliif kan hundumaa gochaa jira? Yeroo gabaabduun akka isaaf hafe bareera. Kanaafuu kophaa baduun barbaadu. Kophaa darbuun barbaadu. Kophaa gara firdii isa barabaraa sana dhaquu hin barbaadu. Lolli keenya gaa seexana ammas nan jedhalaa laphee koo irratti jabaate obboloonni karaa TV kanaa nu dhaggeeffachaa jirtan karaa YouTube nu dhaggeeffachaa jirtan karaa FB nu dhaggeeffachaa jirtan waaqayyo gooftaan maccaa inni afaan kee duukaan taanaan jedhe dibbata seexana garaa gubu yeroo kana lafa isin jirtanitti isin irratti dhangalaasa. Ameen. Ilaas irratti waameera seexana dibata garaa gubu. Hojiisa kan fashaleessu. Waaqayyo seexana irratti dibee si haa kaasommayyu. Muudee si haa kaasommayyu. Humna haaraa si hidhachiisee si haa kaasu hammayyu lola. Hin lol. Seexana isa kam? Seexana isa aarii qabu wajjin wallaansoo, wal qabna, wal falmina. Kanaaf jarana jabaachuu qaba. Isa badee balleessuuf deemaa jiru. Isa badee balleessuuf, isa ofiisaa badee balleessuuf deemaa, barbadeessuuf deemaa jiru kan. Hin rafiinaa daraa. Hin rafnu daraa. Haa oolchinu. Isa dhumaan waa tokkotti isiniif dabala. Seexana isa kamii wajjin wallaansoo ol qabna. Tokko afur seexana isa nu gingilchuudhaaf nu falmatu wajjin. Seexanni isaa danda'amnaan nu gingilchuu barbaada. Nu seexxa'uu barbaada. Nu hiruu barbaada. Gargar nu baasuu gingilchuu beektu mini faffacaasu bibittimsu. Hojii waaqayyoos mana waaqayyoos jetoota waaqayyoos waan afuuraas bibittimsuu barbaada. Akkeere gooftaa Yesuus yeroo koof jechan gabaabsa. Luqaas 22:31-32 ayyaana gidduu kanaa keessa jira kun. Seexanni isin gingilchuudhaaf isin falmee ture. Ani garuu amantiin keessan iddoodha akkan kaanneef isiniif kadhadheera. Seexanni nu gingilchuu barbaada jiran. Nuuni dhuum.
Meeyyoo biini yaadame gaafa eeyyamameef sana waan hunduma simatakkaan mututti godhee fixe. Ituu Waaqayyo dalasaan itti gaaru ta'e. Ituu Waaqayyo nu eebbu ta'e. Ituu Waaqayyo harka isaa nurra qabee jiru ta'e. Ituu Waaqayyo nu golgee jiru ta'e mee seexanii nuun hilu. Dhugaadha. Qabeenyi isaan fixe, ijoollee isaan fixe, fayyaa isaatti dhufe. Nuun hilu seexan kanaaf seexanaaf hin hiliina. Dhugaadha. Seexanaaf galaarraa hina. Seexanaaf karaa hin kennina. Lola. Halol. Lolatti hajaban. Loltoota Kiristoos Yesuus. Ani lolaafan isin dammaqsuu barbaada. Lolaafan isin kakaasuu barbaada. Lolli keenya eenyu wajjin akka ta'e itti fufna. Torbees itti fufna. Gadi fageessinee ilaalla. Kutaa tokko duwwaa dubbiseen yeroo koo wajjin nan gabaabsaa. Akkas jedha Efesoon boqonnaa 4:27. Seexanaaf karaan kenninaa. Ameen. 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 Seexanaaf karaan kenninaa. Lolli keenya seexanaa wajjin. Seexana kam, seexana isa kam, tokko seexana isa wallaalchifatu of geeddaru wajjin. Tokko lama seexana isa haxxee wajjin. Tokko sadii seexana isa aarii qabu wajjin. Tokko afur seexana isa nu gingilchuu barbaadu wajjin yeroo hunduma guyyaa hunduma amma gara gooftaa deemnutti amma gooftaan deebi'ee dhufutti lolli keenya itti fufa. Diinummaa jira nu gidduu. Diinummaa araaramuu hin dandeenye. Waan olitti dhufuu hin dandeenyetu nu gidduu jira. Inni mataa seexanaatu mee Yesuus immoo nu wajjin jira. Ameen. Inni aangoo isaa caccabse Yesuus immoo nu wajjin jira. Hallelujah. Kanaaf karaan laannu jabaadhaa lolaa, jabaannee lollaa, mo'ichi kan keenyaaf kan Waaqayyoo ta'a. Maqaan isaa eebbifamu. Mo'ichi kan keenyaaf kan Waaqayyooti. Hajabaan jabaadhaa torbeetti fufnaa kadhata gabaabaa kadhan. Yaa Waaqayyo isa guddaa. Yaa Waaqayyo isa jabaa. Yaa Waaqayyo isa aangoo qabeessaa. Ulfinni guddaan Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Ameen. Yeroo kana sagalee kee karaa kana waan nu ergiteef lolatti akka jabaan wallaansootti akka jabaan waan nutti dubbatteef ulfinni isaa kan kee haa ta'u. Kanaa yeroo kana oleessa koo wajjin obboleettii koo wajjin namoota yeroo kana dhaggeeffataa jiran wajjin waliigallee hojii seexanaa hin diinna. Maqaa gooftaa Yesuusiin addunyaa mararraa hojiin seexanaa kan diigame haa ta'u. Ameen. Hojiin diinaa kan diigame haa ta'u. Ameen. Inni lubbuu balleessaa jiru, inni dhiiga dhugaa jiru, inni yaa Waaqayyo gooftaa biyya lafaa kana raasaa jiru. Ilaa si kadhannaa yaa Waaqayyo. Garboonni kee si kadhan, warri si amanannu si kadhan, warri si abdannu si kadhan. Maqaa kee isa Waaqaaf lafarratti haboo guutuu qabun. Maqaa gooftaa Yesuusiin lafa jiru hojiinsaa kan diigame haa ta'u. Ameen. Humni kan dadhabe haa ta'u. Yaa Waaqayyo hojii seexanaa kan akka diigu mo'icha garboota keef akka laattuuf sin kadhadhaa. Ilaa yaa Waaqayyo lafa jirrutti dibata mo'ichaa, dibata seexana garaa gubumoo nurratti dhangalaas. Sagalee kee kanaaf warra iddoo kennan akka sagalee keetti isa kanaan warra morman akka taanu ayyaana nuu baay'isii. Yeroo nuu laatteef ulfaat, yeroo kana booddee afirratti ulfaat. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. 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 Lubaa Waaqayyo Waaqarraa eebbasaa sadhuman qabneen dachaa jireenya keessan bara keessan hidda dhaloota keessanii haa eebbisu. Mul'ata kanaaf dibata kana dachaa dabalaa haa bulu hidda dhaloota keessanii itti darbu Waaqayyo ammayyuu dubbii isaa sadhuman qabne kana isin keessa guutee ibsaa gaararraa furmaata isin haa godhu. Eebbifamaa eebbaaf ta'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Saba Waaqayyoo kanaa achi gaa humna Waaqayyoo isa aangoo qabeessatti jabaadhaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Humna Waaqayyoo isa aangoo qabeessa sanaan humna diina seexanaa cabsinee darbuu akka dandeenyuu fi humna Waaqayyoo uffannee lola jabaa kana akka lolluuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Lolli keenya fooniif dhiigaa wajjin miti. Isa qilleensa irratti aboon qaba jedhe isa haxxee sana isa hamaa sana
isa aaree ba'e sana humni waaqayyo immoo aangoo waaqayyo immoo nurraa galagalcha waan ta'eef humna sana uffannee jabaannee dhaabannee yeroo hundumaa diina keenya akka lolluuf waaqayyo nu haa gargaaru jedha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Ayyaanni waaqayyo dachaa isiniif haa baay'atu. Fayyaa guutuu nagaa guutuu isiniif haa kennu. Eebbifamaa isinillee manni keessan jireenyi keessan eebbifamuun waliin turuu keessaniif egaa sagantaa kana fakkaatu nama deebinee wal arginutti nagaa waaqayyoon nuuf tura. Faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Eebbifamaa. Sajira ida ijadine gamana mi bunembano akakenya syakinera ambira furio kamnuti wayo atamgono chenne bonyalkani fuya ini malolamne kasuma iyada gamana nukarate yanne Wantanya nutoko damne Agabu ole simbule mi amarati Yobelo nenyata Kenya fi manar casa Yode bonne kata dose tu burkanu basa